Majiru maqaa hilwaadhuma jedhuuni hilwaa qo'e jechuun toora miidiyaa isiitiin kan beekamuudha garuu akkasii miti isiin ammoo Aammuun Isaa Ahadam Mahammadi hangammaatti Isaa Ahadam Mahammad kun irraa awwaalamee irraa haqamee jira yaa ummata keenya yaa Oromoo wanti kun gaariin ta'u abbaa nama dhalche utoo abbaan jiru nama haqanii maqaadhuma duwwaa ofii isaaniitiin moggaasanii maqaa kanaan deemuun gaariidha miti mee hundumti keessaniyyuu abbaan maal akka jedhu wajjin dhaggeeffannaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Mee sagalee teessan sirriitti ol fuudha namoonni addunyaarra jiran miidiyaadhaan isin hordofaa jiran taatee kana wal dhahee wal dhibdee guddaa uumee jira jalqabatti mee isin eenyu jedhamtu? Isaa Ahadam Mahammad. Isaa Ahadam Mahammad jedhamtu dhaloonni keessan? Dhaloonni yaa Dadarii laga muumichaa. Dadar laga muumichaati tole hilwaa yookaan ishee mucayyoo teessan tana biyya Jaarman keessa jirtu maqaan isii ganamee ganamaadha isin biratti kan isin baaftaniif eenyu ture? Aammuun Isaa Ahadam Mahammad. Aammuun Isaa Ahadam Mahammadi eessatti dhalatte? Sanaatti dhalatte. Turtii waggaa meeqaa booda gama biyyaatti isin biraa deebite? Amataa sorbama qorayyaan keessa egaa almaat deebise. Egaa gama biyyaatti deebite. Ayyee. Tole Aammuun Isaa Ahadam Mahammad intala teessanii haati manaa teessan haati Aammuuniin deesse maqaan ishii eenyu? Atiqaa Ibrahim Mahammad. Atiqaa Ibrahim Mahammad. Dhaloota anoo isiin? Isaa Qooyi. Isaa Qooyidha. Tole Aammuun gaafa gama biyyaatti deebitu eessatti deebistan? Warra keenyatti hin deebisu obboleessa kiyya biratti. Warri keessan eessa jiraata? Dadarii laga muumichaa. Dadar laga muumicha baadiyyaadha moo magaalaadha? Baadiyyaa. Okay, baadiyyaadha. Erga isiin tuni Aammuun yookaan hilwaan gama biyya Jaarman deemu isin waan quba qabdu qabdanii? Waa takka illee waan qabu oduu deddeemtuun baatii jaaduratti yoon ta'e deemte jechuudha malee waa takka quban qabuuti. Sagalee keessan sirriitti ol fuudha akka isiin biyya alaa deemtu baatii jaadura dhageessanii garuu saniin achitti waan biraa waan quba qabdan hin qabdan. Tole amma isiif rabbi rahmata haa godhu taajuun shurrubbeedha isii tana jaartii godhachuu hoo yookaan isii tana kaadhimachuu fuudhuu waan beektan qabdu. Waa takka illee hin beeknu taajumaa ajjeesee timatti malee isii tanaas isii san ta'uu ni sin beekne ani sin beekne isii matanaa haa ta'u haadha isiitii fi inni kun fira ta'uutiin isaa walii kannuuf fudhee miyyoo si ta'uu beekee. Taajuu fi haati hilwaa. Haati hilwaa. Firooma shanyiidhaa qabu. Firooma shanyii qaban. Firooma akkamii qaban? Firooma. Argamaniif maal dhaammattanii maal jechuuni barbaadan mee akkamitti yaada keessan ummata sanaan gaachuu feetan? Sirriitti mee sagalee keessan ol fuudhaatii ummata kana dhaggeessifadha. Wanni ani ummata Jarmanii dhaamuu danda'u miyyoo xiyyaa tana osoo abbaa qabduutti awwaalamee jirra shira oofuuf shiraaf walittummaan kan kun shiratti inni awwaalaaf deemanii kun osoon an jiru ana ukkaamamee abbaan miyyoo dhalee osoo jiru dhiinni abbaa qaba shirri oofan suni deemanii awwaaluus jecha kiyya wana kiyya achitti akkallee akka hin dandeenye isaanummaan ilmaan Oromoo achi jiru waan kana ilaalanii akka ilmoo isaaniiti egalee karaatti gartee biyyummatti naa galchanii Oromiyaa keessa naa awwaalan naa godhuun fedhii keessanii jechuudha. Akka mucayyoon isaanii tun tan biyya Jaarman keessatti duute fedhinnaa isaan kan qabanii jiraa dhabee du'aa dhabuun qabu gama biyya kiyyaa Oromiyaatti akka naa deebituun fedhii qabaa jechaa jiru. Namoonni tokko waan kana dhiisii isiniin jedhaa jiru. Waan kana jalaa dhaabbadhuu irraa hafii jedhaa jiru. Isin ammooyyuu waan kana maaliif irraa dhaabbadhuu jechuu barbaachise namoonni tokko wanti irraa dhaabbadhuudhaniif namni abbaan ilmoo isaa irraa hafuu waan hin danda'amnedha kun. Uummanni Oromoodhaa waan hojjetan keessatti waaqa sodaadha. Kun safuudha. Ilma namaa kan jiruu miti du'a irratti dhiichisuun ilaalcha biraa namaaf qabaachuun boruu keessa rabbi biratti maal kaayyattan mee abbaan otoo jiruu
abbaa kana haqxanii dhabamsiistaniituma akka waan hin jirreetti moggaasa maqaa biraa keettanii kan ittiin deemtan abbaan ammoo bakka sana isiniif hin jiru. Fedhiin abbaadhaa du'aa ilmoo tiyyaa dhabee jiraa ilmoo tiyyaa dhabee du'aa ilmoo kiyyaa dhabuun qabu biyyoo biyya kiyyaa Oromiyaa naa haadhan dhamtuu jechaa jira. Inni kana kan dhaammataa jiru keessaayyuu lammiilee Oromoo biyya Jaarmaan keessatti argaman kan naannoo mucayyoo sanii jiraatanii fi Awurooppaanota garaagaraa keessa jiraatan. Firoonni isaatis biyyoota adda addaa keessa jiraachuu danda'a. Biyya Jaarmaan taate biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti argamuu danda'a. Nama Isaa Adam Muhammad jedhamu kunis waan kana akka isaan isinitti dhaammataa jiranitti irratti hirmaattanii jiraa ilmoo tiyyaa kan dhabamte du'aan isii kun akka gama biyyaatti deebitu isiniin jechaa jiru. Sagalee dubbiidhaa hedduu isaanillee kan harkaan ciccite sababa gaddaan liqinfamuuti. Gamanumaan keessaayyuu mee al tokkoon itti isin deebisa. Kaayyoo kana keessatti taateen kun maaliif akka ta'e waan hubattan qabdu? Waan akkata hundee waan ta'e kana waan irraa beektan hin qabdan. Hariiroo kanatti eega taateen kun ta'e eega mucayyoon lubbuu ishii dhabdee haati mucayyoo kana waan isin dubbiste yookaan waan ergaa kana mucayyoon kun harka namaatiin duu waan isinitti himte hoo jiru? Tokkollee natti dho'ifameetuma jiraan dho'isaniiti akkanumatti awwaalaniituma dho'isuma jiran malee anu hin beekne ilmoo isii tagartee na dura qabduu jira sanatti osoo nan sanaa keessa jiruuti ilmoo isii sanitti du'a himtee hanga abbaan achi dhalee achitti dho'ifamee sigalee. Eega bubbistee guyyaa meeqaan teenye mi'iyyoos iyya ta'uu taajuu tunis fira isii ta'uu isaan isii itti kannuutiitiif akkasitti ilmooti iyya ta'uu beeke. Addaan baafadhe malee tokko wanni isin natti dabaltee wanni nama kiyyatti dabaltee hin jirtu ukkaamamtee gartee isaanummaan awwaalanii eega gartee itti awwaalamte booda hoggaanaan ilmoo teessee hoggaa waan kuni gartee akka gartee ilmoo isa qabdaa jechuun maqaa biraatiin awwaalamtee ilmoo abbaa qabdu osoo nan dhalee guddise affaadhaan sanaa keessatti kofoollee itti gurgure narra darbitee biraa deemte ilmoo tiyya bakka bu'anii alagaan ilmoo tiyya bakka bu'uun ilmoo tiyyaa dhiiga fayyaa Oromoo qabaa sanyii tiyyaa qaba Oromoo guutuu qaba alagaan bakka buutee Somaalii taatee taanii ol qobbaa taatee bakka bu'uu naan dandeettu ilmoo tiyya abbummaa qaba. Tole uummanni Oromoo addunyaa irra jirtan ni dhageessu yaada abbaan dubbataa jiru keessaayyuu Oromoonni biyya sana keessa jirtan dirqama kana akka bayatan isiniin jechuu barbaada. Akkaataa dubbiin itti ibsamaa jiru ammoo abbaan haadha hilwaa yookaan aammuun irraayyuu hin dhageenye. Haati hilwaa yookaan aammuun akka lubbuudhaan addunyaa kanarraa boqotte yookaan darbite waan abbaa warraa isii kanaatti yookaan abbaa hilwaa yookaan abbaa